ilmi dhiiraa tokko yoo yeroo hunda bishaan harkaan irraa baasaa oolee rakkoon boodarratti isarra dhuftu maali? Ilmi dhiiraa tokko yoo yeroo hunda intala dhalaa ta'isaaf halaal hin ta'inii waliin sagalee gartee fedhii qabduun haasawaa oolee rakkoon isarra dhuftu maali? Sababaan itti cidhaan bitaachaa nama dhukkubuu danda'aniif maali? Akkasumatti intalti dhalaa takka jaarsi isii yeroo isii gammachiisu dadhabe maal akka isin godhuu qabdu? Qabadeetiin isin daawwattoota hordoftoota karaa qophii tiyaana waliin deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota hunda keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni kiyya isin bira naaf haa ga'u isin jecha inshallah ta'ala arrallee qophii teenya keessatti barnoota addaatii fi barnoota ajaa'ibaa qabanneetii dhufne daawwattootaa fi hordoftoota akka isin irraa fayyadamtan abdii qabna. Namoota gadi ammoo kan irraa fayyadamuu feene as jalatti dhufanii arraba nuu kaayan nuti arraba nuu kaayu san irraan kaayanne warra nurraa baratu wajjin waan gartee barnoota waliif qoodaa jirruuf jecha daawwattootaa fi hordoftoota irra deebi'eetiin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jechuu barbaada. Warri viidiyoo tana gartee ammaan tana seenaa jirtan laayikii tuquun dagatina akkasumatti maatii chaayinaala keenyaatis ta'uun dagatina daawwattootaa fi hordoftoota inshallah ta'ala viidiyoolee babbareedduu kana yeroo yeroodhaan qabannee isinii dhufna. Duba daawwattootaa fi hordoftoota sababni duraa rakkoon ilma dhiiraa yeroo hunda inni bishaan harkaan ifirraa baasuun boodarratti isarra fiddu maali waan jedhu takka takkattiin adda baasee isiniif hima. Akkasumatti yoonii fi intala takka ta isaaf halaal hin ta'in yookaanuu tagartee nikaa isaa hin qabne yeroo hunda kanuma ganama galgala wajji taa'ee wajji haasawaa oole hoo maali? Yoo isii san nikaa godhatee wajji haasayoo bu'aan isii maali? Daawwattootaa fi hordoftoota ta duraarraa haa eegallu. Mee dura dursoo guutumaan guututti waan kana qaceellotti barnoota guddaa akka isin irraa fudhataniif jecha viidiyoo wahii qabadheetiin dhufee jira daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Ana waliin daawwadhaa viidiyoo asirratti amma gartee waa'ee bishaan dhiiraa akkaataan inni gartee itti qaama saalaa dhiirarraa utaalee bahu haala kamii humna kan fayyadama haala kamiin isarraa bahuu danda'a. Daawwattootaa fi hordoftoota namni kun qaaliidha. Ilma namaati jechuun waan hedduu qaaliiti. Namni firratti hin beekne malee ati qaaliidha. Rabbiin qaalii godhee si uume. ولقد كرمنا بني آدم جاء رب سبحانه وتعالى خبجاسي فقني ما تكشف فيديو تنا ولين داودو ونما يسنا غرتن كن يرو غرتي منيين يوخانو بشان ديرا فچاو بشان ديرا وغا فچاو سيلي مليون افورتامي شانيتو بكتكتي بشان اسا خنا خيسا اوريا اكو مما غرتن كدا سيلين تون هوندينو osoo khillerra dhayxee takka takkatti tan ilmoota huu dandeessu. Kanumatti ilaali. Seelii miliyoona 45. Seelii miliyoona 45 kana keessa Khaaliqni Allahan si filate. Rabbiin si filachuun siif gahaadha. Addunyaa tanarra filatee kabajee si fiduun isaa. Laal obboleessa kiyya. Makhluuqni kun hundinuu cidhaan bitaachaa kan dhiiraa keessatti uumama. Laal. Gariin isaa dadhabeetiti karatti hafa akkuma amma gartan kana. Gariin isaa ammoo wal dorgommii godha karaa khillee seheetii immoo warra shawwadamee hafe jechuudha. Warra shawwadamee qaama saalaa keessatti bakkuma hin taanetti qabatee hafe jechuudha. Laal gartaa uumama seelii yookaanuu isparmii tan nuti rabbiin gartee ilmoo irraa nu taasise isii tana qaceellotti daawwadhu. Tanarraa hinama dhufte dubaati. Rabbiin si kabajuu wanni ati beekuu dandeessuun ati gaaf tokko isii tana turte. Si kabajeen nama si deebise. Namni akka keetii hawaan kanarraa dhufe. Ka Rabbiin isa kabaje tahuu beeke. Yooni fi kabajaa tana qooddee fi haawuu dadhabdeef makhluuqa Khaaliqni uume tuffatte. Namni ammoo nama tuffate shurufkaa jannataa hin argu. Daawwattootaa fi hordoftoota makhluuqni Rabbiin uume tana qofaa miti hedduudha qaceellotti na waliin akka daawwataniin barbaada. Laal miliyoona 45 yeroo takkatti facaafta. Namni bishaan harkaan firraa baasu isii tana hunda gama hin taaneen haala hin taaneen haala haraamiin facaasaa jiraa jechuudha. Akkana hoggaan jedhu fakkeenyaaf yoo jaartii teeti wajjin taane yoo ni figartee dhala halal siif hin ta'ini wajji kan facaaftu ta'e makhluuqa Rabbiin si keessatti uume diila kana hunda khasaaraa jirtaa beek. Waan nama rifachiisaati. Kun amma kaa agaraa jirtan kun qaama saalaa kan dhiiraati. Shoof
yeroo ispermiin dura facaatu akkanatti facaati ol seenti karaa gadaamee isaati jechuudha. Haala kanaan fiidi gariin ammoo karatti hafti madaawwan waan akkanaa tanaatu garii karatti qaba waan akka rifeensaa talullulatu kana. Subhaanaka yaa Allah. Rabbii kanarraa nu uumee nama nu godhe garii ammoo gartee baakteeriyaaleetu karatti dhaabbatee isaan qabatee nyaate jechuudha. Kana hunda keessa gartaa baakteeriyaan kun baakteeriyaa faayidaa qaburraa takka. Subhaanaka yaa Ilaahi. Shoof wanni akka rifeensaa tan kararra jijjiirtu kuni warra gaggodhatee gartee karaa sirrii irra bishaan jaarsi facaasisan kunoo khilleetti dhufaa jira. Allah subhaanallah. Khillee guddoo tana keessa gartee seeliin X jedhamtu jirti. Dhiirarraa tan baatu immoo XY jedhamti. XY tun hoggaanii fi yoo XX itti dhayite intala taati dhalaa taati. Taamma fiidu tana agartaa? Shoof laallal dhaab. Ta dura fiidu tanaatu seena achi booda warri kaan hundinuu qoshaasha ta'ee hafaa jechuudha. Tanarraa rabbiin si uume seelii dila tana miliyoona 45 yeroo hunda yoo ofirraa baasaa oolte umrii teetii gabaabbachaa deemaa jechuudha. Yoo ammoo haadha mana keetii irratti taate umriin tee dabalamaa deemte obboleessa kiyya. Gammachuun nashaatni qaama keetii dabalamaa deeme. Seente kunoo gartaa. Eega isiin seente booda gadhiisan akka warri kaan itti ol hin seenne ni cufan jechuudha. Uumama Khaaliqaatii qabitun hundinuu warri kaan amma ganaa nagumeef dararu jira jechuudha. Haala kanaan shuf X fi X wanni lamaan tuni unoolaal walitti dhufan amma laal XY jaaniiti uummanni faranjii mana barnootaatti haala kanaan nu barsiisanii jechuudha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota yoom tana qofa waan ajaa'ibaatii jira. Hedduu nama dinqisiiftu. Ilmi dhiiraa tokko hoggaanii fi yeroo hunda bishaan haalan taaneen firraa baasu seelii yookaan sperm cell miliyoona 45 akka luus godhaa jiru haa beeku akka dhabaa jiru. Akka dadhabbiin isarra dhufaa jirtu akka waa irraanfannaa hoddommeessu haa beeku. Lakka waan kana baasuun irraanfannaa guddisaa deemaa jechuudha. Tanaaf waan kana ofirraa eeguun dirqama daawwattootaa fi hordoftoota. Amma kallattumaan karaa cidhaanii deemna daawwattootaa fi hordoftoota. Cidhaan dhiiraa maali sababni inni itti dhukkubaa oolu jennee ilaaluu qabna. Na waliin daawwadhaa viidiyoo tana oofana wajjin. Hamma asitti agartan kun scrotum kan jedhamu kuni as harkiseetiin isin agarsiisa. Wanni gubbaa jiru kun kan gartee keessatti spermiin walitti qabamtu. Spermiin hoggaa bahuu deemtu isa kanaanii tuubboo tanaan ol baatee baatii jechuudha. Yeroo hunda hoggaanii fi bakka kana walitti dhufti. Bakka amma gartee ani irratti isin dhaabe kana. Daawwattootaa fi hordoftoota yeroo hunda hoggaanii fi dhalaa takkaa wajji haasoytu intaloo san sammuu teetitti kijibaa jirta. Haasawa jechuun roomaansii waliin haasoyta. Haasawni roomaansii kaati waliin haasoytu kuni akka gartee qaamni kee khasaalaa ka'u godha. Hoggaa qaamni kee khasaalaa ka'ee maal cidhaan kee maal qopheessa? Spermii qopheessa. Spermiin tun akka isin taatu laalina wajji. Seminal vesicles bakka jedhamtu kanaani spermiin achitti walitti qabamtee achirraa utaalte jechuudha. Laal haada kanaan oriiti mallee haara kanaan hoggaa oriite qaama saalaa keessatti facaate jechuudha. Shuf ejaculation jedhaniin waan kana ejaculation vaginaa keessatti hoggaanii fi naqame siima miliyoona gartee 45 oliin kan lakkaa'amu asitti naqama. Eegasii asiin deemee gadaamee isaa kana bitaa fi mirgatti maqa.
ispermiin kee kun yeroo hundaa'uu gartee kadhalaan sibiran jirre haasawa sagalee hin taane hoggaa isitti haasoyte ifitti kijibda hoggaa qaamni kee kasaalaa ka'u maal akka inni ta'u na wajji ilaali usiituma shuf qalama diimaa bakka diimtuu amma agartan kuni kanaatu afuufama hoggaa kun afuufame ol kaa qaamni kee kasaalaa kun shuf guddachaa deema lakka ati kaafachaa deemtuuni guddachaa deema gama duubaatiin ammoo hudduun tee walitti qabamti jechuudha walii galee amma gaa cidhaan qopheessuu eegala cidhaan irraa ol xuuxan hoggaa cidhaan irraa ol xuuxan daawwattootaa fi hordoftoota waan ajaa'iba isinitti taha cidhaan irraa hoggaanii fi scrotum wanni jedhamu kun waan gartee haada cidhaanii kan ispermiitee ol xuuxee akka isiin bakka irraa faca'uu deemtu kanatti qopheessu gaafa sammuu teetii kijibdee dhalaa wajjin haasa'u jira kadhalaan sibiran jirre gartee kaafattee ispermiin tun qophooytee bakka itti naqamtu hoggaa dhabde qaama kee kasaalaa kana laaffisaa oolti jechuun ni dadhabsiifti bal laaffisuu miti ni dadhabsiifti kaati jaartii tee gammachiisuu hin dandeenye goote jechuudha ofina wajji shoof bakka irraa baatee beeki ispermiin bakka irraa baatee tuni deebi'uun nama dhibaa jechuudha wanni ati yaadaa jirtu maali isii wajjiin waan kana godha jettee yaadaa jirta yaada malee dhugaa miti garuu immoo bishaan kun sirraa bahuu dhabuun naguma onneen teessi dhawattee si miidhamtee maal taatee akkanti siimuun beeku gaan atuu ni beeyta onneen teessi dhawattee si miidhamtee maal si taatee obboleessa kee achi booda lafaa kaatee kagartee bishaan isin facaafatiin bishaan sana achitti hambifta bishaan san yeroo dheeraa booda dhukkuba ta'eeti sitti hafaa jechuudha dhukkuba sana immoo dawaan nu bira ni jira shoof onneen akkana dhawatti jechuudha fi kijibaa jirta onnee teetitti illee kijibaa jirta walii gallaa shoof kanumatti ilaali bishaan hoggaa bahu bishaan kuni bakka qophaa'ee hoggaa bahuu dhabe maal taata dhukkubaas si qaba jechuudha atumaahuu silaa qaamni hoggaa bishaan san baase hafuura baafata akka hafuuran baafanne maal ta'a rakkina wanni yeroo hundi gartee ati dhalaa yaadattee ol kaaftuun tuni qaama saalaa guutumaan guututti qaceellotti dhaggeeffadhu guutumaan guututti yeroo boodarratti inni ka'uu dhaabuutu jira yeroo inni boodarratti ka'uu dhaabu tana haala kamiin rakkoon sirratti uumamte jechuudha haala kaafachuu hin danda'u jettuuni rakkoon sirratti uumamti jechuudha daawwataa kiyya jaalatamaa fi daawwattuu tiyya jaalatamtu inshallah ta'ala viidiyoon sila nu dheeratteef jecha arra viidiyoo asumarrattiin isinirraa gabaabsa barnoota guddaa karraa fudhattan ammoo abdiin qaba maatii chaayinaala keenyaa taatanii viidiyoo tana laayikii gootanii barnoota adda addaa kan nuti isinii dabarsinu eeggachuu hin dagatina barnoota haala kanaan akka ajaa'ibatti haala bareedaan isinii dabarsinaa jechuudha daawwattootaa fi hordoftoota isin ammoo nama kabajaadhaan barnoota kana fudhatee bakkaan gahu nu godhuu hin dagatina inshallah ta'ala nutillee hoggaa nama nurraa baratee barnoota sanitti fayyadamu agarree ni gammanna ummanni keenya barnoota fudhachuurraa fagaachuun qabu yeroo hundaa'u barnootaaf qophaa'ee cimuu qaba barnootaan isin barsiisu jira tiitoriyaalaa miti tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota intalti shamaraa ammoo jireenya isii keessatti maal akka isiin godhuu qabdu viidiyoo kophaattiin fida viidiyoon tun sila nu dheeratteef jecha walii galee nu dheeratte viidiyoon ni garta gaadeeroo achi dheerattee jirti viidiyoo biraa kan dalagu immoo inshallah ta'ala haala kanaan isin dalagoo barbaadan laayikii isinirraa barbaadna akkasumatti maatii chaayinaala keenyaa ta'uu isinirraa barbaadna inshallah ta'ala hamma viidiyoo biraa bareedduu fi viidiyoo gaariidhaan walitti deemu nutti daawwataa kiyya jaalatamaa fi daawwattuu tiyya jaalatamtu smartochiin baanagaa smartoch uhibbukum fillah rabbeechaan isin jaaladha chaayinaallee hamzaa shee jaabir chaayinaala keessanii maal godhuun dagatina like tuquun dagatina subscribe tuquun dagatina warri gartee subscribe kadhattan jettanis youtube eegaltanii jirtan akkasuma adeero eegaltee jirta baabaa tanaaf inshallah ta'ala warra amma eegalee fi subscribe godhaa warra gartee ganaa eegaluu fi subscribe godhaa ifii fi subscribe wal godhaa istii walittiin godinaa oromooti yenuti ummata hedduu ummata guddaa ummata gartee ardii rabbii tanarra goote garuu ammoo
hoggaanii fi dhiirtii nu duubaa kaatee nu dura kuttu is shame naqaanfachiisa dhugaa rabbiitiin si hima. Tanaaf afaan oromoo haa guddifnu. Ammallee daawwattootaa fi hordoftoota booda irratti wanni inni isin dhaamuu barbaadu inshallah ta'ala chaayinaala daa'immaniitiis asiin deemaa jira. Daa'imman keenya chaayinaala afaan oromootii warra barataniin qabanii taphaa afaan oromoon qabanii kanaas isiniifin fidaa jira. Yaa obboleeyyan ani isiniifin laffa'amee isin arraba dhaabaa baradhaamee arraba dhaabaa keessaafuu warri biyya faranjii jirtan naamusaan arraba dhaabaa barnoota baradhaa. Hamzaa Sheekh Jaabir isin fayyaduu dhufe dhugaa rabbiitiin isinii Hamzaa Sheekh Jaabir isin fayyaduu dhufe. Hamzaa Sheekh Jaabir faayidaa sii buusuu dhufe. Yoo laayikii godheef maallaqaan narraa fudhatama jettee yaadin. Maallaqaan ati miti kanaa kafalu YouTube irratti kaampaanii YouTube naa kafala. Ati daataatti naqattee daataa keetiin laalta deeroo. Anaaf wanni ati kafaltu hin jiru akkasitti beeki. maatii chaayinaalaa ta'uun dagatinaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nageetti naa tura ila liqaa'in isiniin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.